Jamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromooti odeeffannoo fi oduuwwan guyyaa irraatiif qabanne qindeeffannee sa'aatii kana kan galgala kanaa sanbiraan keenya olaanaa yaaddessaa oduu sa'aatii kanaa dursuudhaan ni eegala nu wajjin turaasiniin jenna. Hojiin yaalii duumessaa gara bokkaatti jijjiiruu milkaa'inaan xumurameera jedhan Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed. Kunis hojiilee biyyi keenya gama humna maddisiisuu fi jallisiitiin hojjetu irratti bokkaa dabalataa roobsuudhaan deeggaruun akka danda'amu kan mul'isudha jedhaniiru. Guddataa Jamaa Gabaasaa akka ta'utti qindeesseera. Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmed erga gara aangootti dhufanii waggaa 3 lakkoofsiseera. Waggoota 3 darban kana keessatti dameewwan garaagaraan hojiilee biyyattii fi lammiilee biyyattiif bu'aa buusan hojjechaa turaniiru. Yeroo ammaa teekinooloojii duumessa gara roobatti jijjiiru hojiitti galchaniiru. Sagantaan teekinooloojiin duumessa gara roobatti jijjiiru bakka Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmed ministeeronnii fi keessummoonni kabajaa argamanitti gaggeeffameera. Saganticha irratti Dr. Abiyyi duumessa roobsisuun Itoophiyaan humna dur qabdu gonfachuuf carraa'uma jedhaniiru. Biyyattiin piroojeektii jallisii hedduu ijaarsisaa jirti, kanaaf ammoo yeroo hidhaalee hanqinni bishaanii mudate guutuu dandeenya jedhan Dr. Abiyyi. ዳመናን የማዝነብ ቴክኖሎጂ ላለፉት 30 duumessa roobsisuun waggoottan 30 darban dubbatamaa ture. Addunyaa irrattis yaaliin milkaa'an ni jiru. Yeroo ammaa biyyoonni 50 ol duumessa roobsisuu eegalaniiru. Biyyootni akkuma keenya hidha ijaarsanis hidhicha akka hin gogneef duumessa teekinooloojiin roobsisu. Nutis hidhaaleen keenya wayitaa hir'ina agarsiisan carraa kana fayyadamuu dandeenya. Namoonni tokko tokko duumessa roobsisuun rabbiin walitti bu'uudha jedhanii yaadu. Duumessa roobsisuun rabbiin walitti nu buusa yoo jettan maaliif konkolaataa fayyadamture? Hidha hidhuunis dogoggoraa jechuudha. Rabbiin dhala namaatiif sammuu kan kenneef uumama naannoo isaa jiru fayyadamee akka badhaadhuuf. Teekinooloojiin kun naannoo hanqina roobaa qabaniif carraa guddaadha kan jedhan Dr. Abiyyi. Wabii nyaatan of danda'uu fi humna ibsaa akka argataniifis ga'ee olaanaa qabaachuu himan. ዝናብ ከማዝነብ በምግብ ራሳችንን ከመቻል ግድቦቻችንን ከመሙላት teekinooloojii kanaan rooba yoo roobsine nyaataan of dandeenya. Itoophiyaan yoo of dandeesse ardii Afrikaatiif bu'aa qaba. Rooba duumessa irraa argamuun qonna babal'isnee kilaasteraan yoo oomishne lammiileen Itoophiyaa hundi ibsaa argachuu qaba. Teekinooloojii kana hojiirra oolchuuf deeggarsi maallaqaa gamtaa Emireetota Arabaarraa kan argame ta'uun himameera. Itoophiyaan teekinooloojii kana hojiirra oolchuu hin dandeechu kanneen jedhaniif gurra osoo hin kennin biyya keenya guddisuuf hojjechuu qabna, kanaaf ammoo qindoomina barbaachisa jedhaniiru Dr. Abiyyi. ኢትዮጵያውያን አትችሉም፣ ስለ ዝናብ ስለ ግድብ አታስቡ፣ እናንተ በበሬ እያረሳችሁ የጎደላችሁን ስንዴኛ እየረዳናችሁ Itoophiyaanonni hin dandeessanii waa'ee roobaas ta'ee waa'ee hidhaa yaadinaa isin sangaadhumaan qotadha. Nuti immoo waan isinirraa hir'ate qamadiis ta'u isiniif deeggarraa jiraachuu qofaatu isiniif eeyyamamaa warri jedhan jiru. Ergama isaanii kanaan kanneen lammiilee biyyattii addaan qoqqooduudhaaf socho'an waan jiraniif nuti tokko taanee guddina biyyaatiif waliin dhaabbachuu qabna. Itoophiyaa bakka isheedhaaf maluun ga'uudhaaf hojjechuudha. Diinonni keenya kun hin milkaa'uu jedhanii yaadanis nuti milkoofneerra. Damee hundaanuu hojjennee galma barbaannu ga'uun keenya waan hafuu miti. Koreen Ministeera Muummee Dr. Abiyyi Ahmediin hoogganamu Ejensii Nageenya fi Odeeffannoo Biyyaalessaa, Ejensii Meetirooloojii Biyyaalessaa fi dhaabbilee biroorraa walitti gurmaa'ee hojii piroojeektichaa kan to'atu hundaa'eera. Mariin golgaa jibbaa diiguun riqicha jaalalaa ijaaruu mata duree jedhuun waggoota 3 dura Ministeera Muummee Dr. Abiyyi Ahmediin lammiilee fi dhalattoota Itoophiyaa biyyoota hambaa jiraatan wajjin taasisan dhimma biyyaa irratti hirmaannaan miseensota diyaaspooraa akka guddatuuf ga'ee olaanaa taphatee jedhame. Abdunnaasir Jamaal. Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmed waggaa 3 har'aa jijjiirama dhufe hordofuun hawaasa diyaaspooraa qaama jijjiiramichaa akka ta'anii fi dhimma biyya isaanii irratti akka hirmaataniif yaadanii dhimma biyyaa irratti lammiilee Itoophiyaa biyyoota alaa jiraatan waliin marii taasisuuf gara biyyoota garagaraa imaluun isaanii kan yaadatamudha. Itoophiyaa keessatti sirnoota waggoota darbaniitiin dhiittaan mirga namoomaa fi yakkoota garagaraa lammiilee Itoophiyaa irratti raawwatamaa turan balaaleffachuuf hawaasni diyaaspooraa daandii irratti bahuun mormaa ture. Yeroo jalqabaaf jijjiiramni biyyattii keessatti eega dhufe booda hooggansa jijjiiramichaa deeggaruu fi kabaja Ministeera Muummee Dr. Abiyyi Ahmediif qaban agarsiisuuf gamtaan bahuun sagalee dhageessisaniiru. Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmed mata duree golga jibbaa haa diignu riqicha jaalalaa haa ijaarru jedhuun imalli biyyoota Afrikaa, Eeshiyaa,
Awurooppaa fi Ameerikaatti taasisan tokkummaa hawaasa diyaaspooraa cimsuun biratti hawaasa diyaaspooraa waggaatti biyyaaf doolaara biliyoona 4 gumaacha taasisu Itoophiyaa biyya diinagdeen badhaatee dhaloota dhufuuf mijooftuu taate uumuuf itti gaafatamummaa qaban hubachiisuuf kan kaayeffamedha. ፍሰቱ ወደ አውሮፓ መሆኑ ቀርቶ ወደም የኢትዮጵያ ይቀለበሳል። Godaansi gara Awurooppaa dhangala'uu nafee gara biyya haadha teessanii Itoophiyaa ni naannawa. Ijoolleen keenya gara Awurooppaa kan deemaniif daawwiif malee yeroon godaansaaf itti baqatan ni goolabama. Abdiin qabaa guyyaa har'aa daandii gaarii filannee fi gocha hawwataa hojjenne kanaaf ijoolleen keenya kabajaan maqaa keenya akka kaasan nan amana. Eegaa daawwii kana booda hawaasa diyaaspooraa hanga paartiilee siyaasaatti kanaan dura sirna darbeen biyya irraa baqatanii fi komatan gara biyyaatti deebi'uun hojiiwwan hawaas diinagdee fi siyaasaa irratti dammaqinaan hirmaachuun sochiilee garaagaraa eegalan. Sosochiin hawaasa diyaaspooraa waggaa 3 dura akka haaraatti biqilee eegale kun har'as yeroo biyyattiin dhiibbaa keessaa fi alaan muddama keessa jirtu kanatti cimeetti fufeera. Humnoonni alaa yeroo murni adda bilisa baasaa uummata Tigraay haleellaa raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa irratti raawwatu gurra dhoowwachuun shirri birmadummaa biyyaa cabsuuf raawwatamuu fi hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa lammiileen ishee dafqa xuruuratanii ijaaraa jiran gufachiisuuf carraaqqiiwwan taasifaman hawaasa diyaaspooraa kana muufachiisuun deebi'anii daandiitti akka bahan taasiseera. የተለያዩ ኃይሎች ኢትዮጵያን ለማስበርከክ የሚሄዱት አካሄድ humnoonni garaagaraa Itoophiyaa jilbiifachiisuuf carraaqqii taasisan mormuu fi hundi keenya tokkummaan dhaabbannee dhugaa Itoophiyaa addunyaa hubachiisuufi. Ammas garuu hawaasa diyaaspooraa gidduutti qoqqoodinsii fi walgaarreffannaan jiru dhimmoota yeroo garaagaraatti ka'an ta'ee itti fufeera. Haa ta'u garuu hojiin hawaasa diyaaspooraa tokko taasisuuf waggaa 3 dura eegale akka cimu taasisuu fi gara fuulduraatti miira wal fakkaataan dhimma biyyaa irratti akka hojjetaniif hojii yeroo dheeraa barbaaduudha jedhan Dr. Abiyyi Ahmad. ዲያስፖራው ብዙ ሰው ተሳስቶ ነው የሚረዳው። ለምሳሌ Haalli namoonni baay'een diyaaspooraa itti hubatu dogoggora. Fakkeenyaaf qixa miira isaaniitiin ta'uu baatus doolaara tokko gumaachaa yeroo jenneen doolaara miliyoona 6 ol baasaniiru. Kuni maallaqa guddaadha. Hidha haaromsa Itoophiyaa fi weerara COVID-19tiifis deeggarsa guddaa taasisaa jiran. Namoota kanneen hundaan diyaaspooraa jenna. Kan iyyuu fi kan balleessu qofaas osoo hin taane hirmaannaa misoomaa keessa kan jirus ilaaluun bareeda. Ardittii hundatti ilaaltanii yoo kan jirtan ta'e nuti gosaa fi amantiin hin qoqqoodamnu. Uummata tokkodha. Waloon dhaabbannaa uummanni jedhan sagaleen isaanii ni dhagahama. Kanaaf kan isaanii dhagahuu waan hin barbaanneef malee deeggarsi ni jira. Kanaaf hawaasni diyaaspooraa jireenya gadi aanaa jiraatanii fi wallolan osoo wal deeggaranii tokko osoo tahanii hawwii keenya. Garuu hojiin hojjenne bu'aa hin finnee jedhee hin amanu. Bu'aan isaa garuu mul'achuudhaaf yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Rakkoo biyyattiitiif furmaanni lammiilee Itoophiyaa fi hawaasa diyaaspooraa waan ta'eef furmaata fiduuf waloon hirmaannaa fi carraaqqii taasisuun barbaachisaadha kan jedhan Dr. Abiyyi Ahmad. Kanaaf rakkoo keessaa ba'uuf ammoo saffisaa waliin hojjechuun murteessaa ta'uu dubbatan. Lammiilee fi dhalattoonni Itoophiyaa Ameerikaa magaalaa Atlaantaa jiraatan dhaabbileen miidiyaa addunyaa haala yeroo Itoophiyaa ilaalchisuudhaan gabaasaalee dogoggoraa tamsaasaa jiran akka sirreessaniif hiriira ba'uudhaan gaafatani. Dhimma Itoophiyaa keessa giddu seentummaa qaamolee alaatiin raawwatamus hiriira kanaan balaaleffataniiru. Teedroos Tolaamoo gabaasaa akka ta'utti qindeesseera. እኛ የሀገር ጉዳይ አምጥቶናል፣ ስለ ሀገራችን ጮኸናል። Haala Itoophiyaan amma itti jirtu ilaalchisee dogoggora hubannoo hawaasa idil addunyaa bira jiru sirreessuudhaaf hiriirri mormii bahameera. Hiriirri mormii dhalattootni fi lammiileen Itoophiyaa akkasuma lammiileen Eritiriyaas irratti hirmaachuun himameef kuni Ameerikaa kutaa biyya Atlaantaatti kan bahamedha. Hiriira kanarrattis lammiileen biyyoota Afrikaa kabirootis itti hirmaatan jedhameera. Hiriira kanarrattis dhimma Itoophiyaa ilaalchisee haala ittiin miidiyaaleen idil addunyaa odeeffannoo tamsaasan balaaleffachuun naamusa ogummaa miidiyaa bifa eeggateenii fi dhugaa jiru qofaa tamsaasuun gahee miidiyaalee akka ta'es waamichi dhiyaateera. ለሲኤንኤን ሊያቆም ይገባል። ፋብሪኬት ኒውስ ሁላችሁም ኢትዮጵያኖች እናመሰግናለን። ጠቅላይ ሚኒስትር የተናገሩትን መልእክት በድጋሚ ደግመዋል። ለጉርሻ ስንጣላ መሶቡን እንዳንሰረቅ ብለዋል። ኢትዮጵያዊነት ለፍቅር ማህተም ነው። Hiriira Atlaantaatti bahame kanaan dhimma keessoo Itoophiyaa gidduu galuun fudhatama akka hin qabnes himameera. Ammatti waan biyyattii ceesisuu danda'uu fi waltaasisuu qofaatu deeggaramuu qabaas jedhaniiru hiriirtotni. We cannot allow TPLF terrorists. We denounce them. We hope. Gareen shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF gocha hammeenyaa kana akka itti fufu hin barbaannu. Kana gochuun hojii gaarii akka hojjetametti nutti dhaga'ama.
Itoophiyaa, Somaalee fi Keeniyaa ni jaallanna. Lammiileen Sudaanis obboleewwan keenyadha. Kanaafuu Masrii waliin nageenyaan akka jiraannuuf giddugaltummaa barbaachisaa hin taane dhaabuu qabdan. Nuti nageenyaa fi tokkummaa barbaanna. Lammiileen biyya biroo hiriira kana qooddatanis addunyaan dhugaa jiru deeggaruu fi Itoophiyaanis mirga qabeenya uumamaa qabduun fayyadamuu ishee takkaa sarbamuu hin qabu jedhan dhimma hidha laga Abbayyaa ilaalchisuudhaan dhaadannoo dhageechisaniin. Perspective as a black American, and I want to first say that I'm very proud. Akka gurraacha Ameerikaa tokkootti haala dhimmoota Itoophiyaa keessa jirutti nan boona. Lammiilee Itoophiyaa fi Eertiriyaa cinaa dhaabbadhee dhugaa jiru hawaasa idila addunyaa beeksisuuf carraaqii taasisetti gammachuun qaba. Itoophiyaan qabeenya uumamaa qabdu mirga misoomsuu fi itti fayyadamuu qabdi. Hawaasni Itoophiyaas jiru kanaaf deeggarsa gochuu qaba. Dhimma keessoo Itoophiyaatti homtuu gidduu galuu hin qabaatu. Itoophiyaan seenaa boonsaa fi birmadummaa qabdu kana dhalootatti beeksisuun itti fufsiisuu akka qabnuun hawwa. Hiriirtonni Atlaantaa kunniinis gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF maqaa uummata Tigraayin daldalaa jira jechuunis uummanni Tigraayis uummattoota Itoophiyaa biroo wajjin ta'ee garicha balaaleffachuu qaba jechuunis gaafataniiru. TPLF ዛሬም ለትግራይ ሕዝብ ጠላት እየሆነ ነው بمليون سلام إثيوبيا والسودان أخوان نقولها بالصوت العالي لا للاحتراب لا للخراب. Sagalee keenya ol kaasnee nageenya tokkummaa wal kabajuu fi jijjiiramaaf carraaqna malee waraana biyya diiguu fi sagalee dhukaasaa dhaga'uu hin barbaannu. هذه رسالة سلام. Biyyoota lamaaniif nageenyaaf jaalala dhaamuun ergaa koo isa guddaadha. Uummata keenya kan nagaa jaalatuuf ollummaa fi obbolummaa akkasumas teessuma lafaatiin kan wal daangessu fi seenaadhaanis kan waliin ture uummata keenyaaf nageenya fi tokkummaan dhaama. Besalaam, be'amaan. Jechoota gameeyyii sadeen nageenya jaalalaa fi tokkummaadhaan haa jalqabnu. Uummata Itoophiyaas ta'e kan Sudaan wal kabajuu, wal jaallachuu fi wal deeggaruun aadaa keenya. Hariiroon gidduu keenya jiru kan biyyoota kamuu caalaa cimaadha. Waraanaan biyya ijaaruun hin danda'amu. Biyya ijaaruuf kan barbaachisu nageenya qofaadha. Tasgabbaa'anii mari'achuun biyyoota lamaan gidduutti nagaa buusa. Jeequmsaaf waraanarraa wanta argamu hin jiru. Eeyyen nageenya malee waraana ofittummaa fi sagalee qawwee dhaga'uu hin feenu. Addaan ba'uuf osoo hin taane tokkummaaf haa dhaabbannu. فندعو للوحدة. Tokkummaa wal deeggarsa obbolummaa fi jaalalaaf haa hojjennu. Maaliif yoo jette dantaa biyyoota lammaniifuu waan toluuf. فلا للحرب بين شعبين يقطنان في بلد واحد. Uummata biyya tokko keessa waliin jiraataniif waraanni hin malu. Koloneeffattootni addaan baasanii nu bituu yaalanis ofuma bittinnaaniiru. Nuti uummattoota biyya tokkooti waraanan feenu. Waraana daa'immaniif haadholii addaan baasuu hin feenu. Baqattummaa hin feenu. Daa'imman waraanaan maatii isaanii akka dhaban hin feenu. Hooggantootni hundii fi namoonni siyaasaa hundi eegduu nageenyaa akka ta'an waamicha keenya dhiyeessina. Waraana hin feenu. An kanan dhaladhee guddadhe lafa Itoophiyaaf Sudaan irratti. Sagalee madfiif qawwee dhaga'uu hin barbaadu. Sagaleen ani barbaadu sagalee nageenyaa fi wal kabajuuti. جينا بمليون سلام إثيوبيا والسودان. ITV Afaan Oromoo hordofaa jirtu oduu sanbata galgala sa'aatii tokko simraan gaajirra kabajamtoota daawwattoota keenya. Mootummaan humnoota lammiilee nagaa irratti haleellaa raawwatan dursee gochaa badii kanarraa ittisuu qabaa jedhan afayaayin cafee mootummaa naannoo Oromiyaa adde Loomii Badho. Biyyattiin biyya hunda keenyaa waan taateef rakkoo nageenyaa lixa Oromiyaatti mul'atu dursanii ittisuudhaaf hawaasni naannoo sanaa mootummaa wajjin ta'uun nageenya isaa eeggachuu qabasii jedhaniiru. ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ከዚህ ብሔር ነው ያ ከዛ ብሔር ነው ብሎ የሚኖርባት ምድር አይደለችም ኢትዮጵያ። Itoophiyaan biyya suni saba sanarraa kunis saba kan biraarraa jechuun keessa jiraannu miti. Namni karaa adda addaan walitti dhufee walirraa horee waliin kan jiraatu biyya waliinii qabna. Kanaaf maalumtuu haa uumamu haala jiru kana balleessuun hin danda'amu. Yoo ta'es rakkoo qindaawaa asiif achitti uumuun shakkiin akka uumamu taasisuu danda'a malee qaamolee kana raawwatan irratti hojiin mootummaa caasaa nageenyaan hojjetu akkuma jirutti ta'ee hirmaannaa hawaasaatu barbaachisa.
hawaasni hundi bakkuma jirutti akkuma kaleessaatti wal ta'ee nageenya waloo isaatiif ejjennoo tokkoon waliin dhaabbachuu qaba. ሁላችንም እያየን ሰላሙ ዘብ ሆኖ የፖሊሱ መከላከያው ምናምን የሚሰራው ስራ እንዳለ ሆኖ lammiileen Itoophiyaa naannolee garaagaraa biyyattii irraa walitti dhufuudhaan Oromiyaa keessa jiraatan hawaasa naannichaatiin walii galuudhaan hojjetanii kan jiraatan ta'uu kan himan adde Loomii Badhoo. Humnootiin badii garuu hariiroo uummattoota kanaa addaan kutuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaanii dubbatani. Mootummaan humnoota namoota nagaa irratti haleellaa raawwatan irratti tarkaanfii fudhachuu akka qabuu fi haleellaan akkanaa deebi'ee akka raawwatamneef caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa deeggarsa barbaachisuun kan taasisu ta'uu isaas ibsaniiru. ከደቡብ ይምጣ ከአማራ ከትግራይም ከምን ልክ እንደኔ እንደሌላ ኦሮሚፋ እየተነጋገረ በአፋን ኦሮሞ ተግባብቶ የሚኖር በአማርኛ ተግባብቶ የሚኖሩ በሌላም ቋንቋ ተግባብተው አብረው አርሰው ናኖ ኪባ አማራ ትግራይስ ተኤ ኤሳዩ ሃዱፎ አፋን ኦሮሞ ሳዱበቱ waliin hojjetaa walii galee jiraata. Humni badii garuu kana balleessuuf jijjiirama dhufe gufachiisuuf gochoota gadhee yeroo yeroon uumaman kana maqsuu qabna. Bara addunyaan tokko ta'aa dhuftetti nuti gandummaa wal qoodaa rakkoo keessa galuu hin qabnu. Uummannis kana tumsuu qaba. Mootummaan garuu gahee qabuun olaantummaa seeraa eeguuf tarkaanfii barbaadamuuf fudhataa deema. ባለችበት ዘመን እኛ በቀበሌና በወረዳ ተለያይተን ችግር ውስጥ መግባት የለብንም ብሎ ሁሉም አብሮ መስራት አለበት። ህዝቡም ለዚህ የበኩሉ መወጣት daawwattoota gara odeeffannoo dhimma filannoo biyyaalessaa marsaa jahaffaa bara kana gaggeeffamuun walqabatutti yeroo ceenu sagantaa kanaan sirna carraa baasuu kaadhimamtoota magaalaa Finfinnee bakka bu'uun manneen maree naannoo fi federaalaatiif dorgomanitti kan gaggeesse. Sirna carraa buusuu kun ammaaf dorgomtoota mana maree Finfinneetiif haa raawwatamu malee guyyoota ja'an dhufaniif itti fufuudhaan dorgomtoota hundaaf kan raawwatamu ta'uusaa gorsituun kominikeeshinii boordii filannoo biyyaalessaa Sooliyaanaa Shimallis himaniiru. Waraqaan sagaleen itti kennamu buufataalee filannootti garaagarummaa kan qabu ta'uusaa fi carraan kun ammoo burjaaja'iinsa gama kanaan filattoota irra ga'uu malu hambisuun filattoonni dorgomaa fedhan akka filatan kan isaan gargaaru ta'uu Sooliyaanaan dubbataniiru jechuudhaan Faasikaa Asraatitu gabaase. boru nama barbaannu filachuudhaaf har'a galmaa'uu qabna. Namoonni filachuu danda'an nama umuriin isaa waggaa 18 ta'e yookaan taate namoota buufata filannoo yoo xiqqaate baatii 6 kan jiraate yookaan jiraate mana murtii kamiinuu mirga filachuu isaa yookaan ishee kan hin daangeffamne lammiin Itoophiyaa kamuu filachuu ni danda'a. Filataa ta'ee galmaa'uudhaaf waraqaa eenyummaa gandaa, paaspoortii, eeyyama konkolaachisummaa, waraqaa ragaa jiraataa, waraqaa gaggeessituu loltummaa, waraqaa eenyummaa mana barnootaa yookaan waraqaa eenyummaa hojjetaa kanneen armaa olitti tarreeffaman keessaa tokko fayyadamuu kan danda'amu yommuu ta'u, namni waraqaa eenyummaa hin qabne namoota jiraataa ta'uusaa mirkaneessan qabatee deemuudhaan galmaa'uu ni danda'a. Dabalataan waraqaa gandaa fi paaspoortii inaarufneenis galmaa'uu ni danda'ama. Galmeen filattootaa kan gaggeeffamu bitootessa 16 hanga ebila 15tti sanbataa fi dilbata dabalatee yommuu ta'u guyyoota ayyaana waggaa hin dabalatu. Filattoonni buufata naannoo isaanii deemuudhaan galmaa'uu ni danda'u. Namni waraqaan filannoo jalaa bade yookaan jalaa manca'e adeemsa seera qabeessa barbaachisaa ta'e hordofuudhaan kan bakka bu'uuf ta'a. Daawwattoota oduu gaddaatti yeroo ceenu hojjetaa koorporeeshinii biroodkaastingii Itoophiyaa kan ture gaazexeessaa Katamaa Haayile Maariyaam dhukkubsatee wal'aanamaa erga tureetiin booda bitootessa 24 bara 2013 umurii isaa waggaa 45tti addunyaa kanarraa du'aan boqoteera. Gaazexeessaa Katamaan bara 1968tti abbaasaa ajajaa 10 Haayile Maariyaam Laaqa'uu fi haadhasaa Aadde Zawud Tasfaayeerraa magaalaa Finfinnee naannoo Shiroo Meedaa jedhamutti dhalate. Katamaa Haayile Maariyaam barnoota isaa sadarkaa jalqabaa mana barnoota Inxooxxoo Ambaa, barnoota isaa sadarkaa lammaffaa immoo mana barnoota waliigalaa sadarkaa lammaffaa Inxooxxootti barate. Fedhii ogummaa gaazexeessummaatiif qabuun mana barumsaa wayita turetti miidiyaa fi kitaabota garaagaraa keessatti hirmaachaa kan ture gaazexeessaa Katamaan bara 1982tti dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Itoophiyaatti makamuudhaan qophiiwwan raadiyoo fi televezyiinii garaagaraa hojjetaa tureera.
Katamaan turtiisaa waggoota 20tiin korporeeshinicha keessatti gita hojii garaagaraatiin tajaajileera. Sirni awwaalchisaas Finfinnee Bataskaana Dabra Tsigee Uraa'elitti guyyaa har'aa raawwatameera. Gaazexeessaa Katamaan abbaa ilma dhiiraa tokkoo fi dubraa tokko ta'uusaati. Hojjettoonnii fi hooggantoonni korporeeshinii Biroodkaastingii Itoophiyaa martinuu gadda guddaa nutti dhaga'ame ibsa. Maatii fi dinqisiifattoota akkasumas hiriyoota isaatiif gadda nutti dhaga'ame ibsuudhaan jajjabinas hawwineerra. Gara oduu biyya alaatti yeroo ceenu hidhattoonni Al-Shabaab